Kondana ho kormala min jalayatu kadini gurra sodatu Nurratti qubataara please. Abaaboo tokko tokko hundi keessanii nurratti qubate kan muufaa. Ya. Lakki ija isaa laalanii moo akkamitti mo'atamaa? Baay'een dhaggeeffattoota daawwattoota keenya obboleessa keenya madda walaabuun ayitiin akkan yaadutti ammaan dura yeroo baay'ee laayivii irra taa'ee geem taphachuudhaan nama beekamu miti dhimmoota hawaasaa fi ta'ilee yeroo hawaasa keessatti ta'u beeksisuun beekama dhimmoota hawaasaa dubbachuun beekama. Yeroo tokko ammoo miidiyaan hawaasummaa TikTok jedhamu kun akka daa'imaa sossobaa barbaada waan ta'eef geemiin kunis tarii yoo barbaachise jechuudhaan jidduun isin bohaarsaa bashannanna waan ta'eef namoonni gama keenyas jirtan quba keessaniin taaptaap kooppii liinki gochaa nu waliin bashannanaa akka turtan asumaan abdii qabna yeroo. Please taayimingii haasaa jaraan dhagayinaa isin kolfisiisanii isin hirkaa gatuuf haasaa jaraan dhagayinaa eeyyin taayimii 200 tafi. Please. Lakki taphadhu adda taphadhu jechuu jammari kan. Isin taphadhu barma doolaa bu'uura rabbi. TikTokiin garuu geemii jaallatti beekte akkaawuntii kee vaayiraalisii gochuudhaaf. Geemii jaallata. Ila amma isinii kaayira amma dhibba bicha gadhiifnaan gizee lamatti muuna. Mucaanni kun reefu faara natti fakkaata chaarjii. Wallahi isin dadhabiyan. Harreefin nu faayira. Akkanatti mootamaa. Ila wini dhibba gadhiisaa. That's timing. Dhibba gadhiisaa namni tokko taayimingii ilaalaati please. Nu nyaachiftan kaa amma ijallee nuun laafu. Maashaallah. Jajjabaadhu. Jidduun beektee sammuu kee rilaaks gootee itti deebi'uu gaariidha. Moor hojiichi namaa mijata. Inshallah rakkoon qabu wallahi. Natti tola. Yaa abaaramu. Mu'ee bara waan isin jedhu yeroo sanni yaadataa miti bara 2016 keessa yeroo rakkoon akkasitti ture sanni yeroo Oromoon jaalala qabu yeroo Oromoon tokkummaa qabu san keessatti gareelee Oromoo United keessatti garee Great Oromiyaa gareelee adda addaa keessatti waan gaggaarii ture hedduu si dinqisiifadha. Oromiyaa jirti lameenuu. Soddoma kana gartanii soddoma gaafatan kanallee dhiisaa kun qabamee jira already. Barakallahu fiikum. Habibi. Rakkoon qabu wallahi an Oromiyaa keessaa kutaa hundayyuu jechuudha beektee gammachuudhaan hin fudhadha rakkoo tokko iyyuu. Maafi mushkila. Nus hin kenninamu. Kan kaaniif hin fudhanna. Katahu ka uskan mabar Muhammad kan tahu qaba abshir obboleesski ya oromummaan kana qabdi gaafa gallees wal garraa biyya abbaa keenyaatti jabaadhu baga jiraatti ijoollee shanan gibeedha dhuguma dubbachuuf miskiina ijoollee baay'ee miskiina maal miskiinni akkasiin jiratteeti ijoollee Oromiyaa bar qeerroo Oromiyaa keessaa ijoollee wajjin okay obboleewwan taphatu muraati kun last game jajjabaadha taaptaap kooppii liingoodha jajjabaadha yella Akin tapha keenyatti deebina. Tapha kana nyaatamuu hin qabnu sheerii gochuu hin dagatina. Kuba keessanii taaptaap godha amma. 50 dafaa taaptaap godhame 50 jajjabaadha namoonni sirra jirtan namni 172 osoo yeroo tokko yeroo 5 osoo godhee jedhe wayii fiiga jechuudha. Bishaan fudhaa. Dafaa. Ulfaana hundi keessanii. Dafaa. Kuno laali gamu'ee mul'ata kiyya ennaan biyya jiruun sammuu keessaa qaba. Mini istiidiyoo keessan ture mana barumsaatti elementarii hanga askuulitti san bakka ga'uudhaaf kunoo socho'umatti jira. Garta jabaadhu inshallah wal garra. Loogoon kuni kan maddoo laabuti. Abaaboo fur nama fur. Eeyyen tokko gadhiisaa eeyyen namni tokko gadhiiseera. Ammoo abaaboo lama sadii barbaanna abaaboo. Mami galatoomi. Sadi ammoo. Welcome bro.
sadii. Filaawara Sekondii torba tafe Guys, sekondii ammoo tokkotti dabalaa. Tokkotti dabalaa sekondii kana dhumonnaan gubata speech challenge tokko. Dareen dabbaraa. Speech challenge gubachuun qabu. Aha, lamiin deebi'u carraa lamiin qabu tokko darbeenna. Muhammadiin ijaan sodaatina ijoolleen abaaboo baasuu didaa jiru eeyyan dhufteetti gaa Saaliyaan. Saaliyaan dhufteetti amma laata. Illaalta gudii kee Muhammad. Saalikoo baga nagaannaa dhufteeti ijoo arrabuute saatii dhuftu beektaa. Muhammadiin kun ola amma kiyuu gochuun amma kiyuu gochuun. Asaadoo. Amallatuu nama. Ishii. Saaliyaa kana sila si komataa turte ati hin argine Muhammad. Hin argine qoy qobaatti mistiraan hin sitti makeessuudhaan. Saaliyaa kam saaliyaa si gabaabduudha si dhiiraan jaalladhu jettu. Ijoo dhiira gabaabduu saaliyaa bittina erganii tokko sheer naa godhe dhiira gabaabduudhaati saaliyaa bira dhaqinaan jedhi dhattuu malee inni naqu na galfattee. Ittiin bu'ingaa ittiin ajalaa buukee immoo hin barbaadu. Duqqeetaan jedhaara jedhu. Isi tabaana ofitti cimsaa jirta. Tabaana ofitti cimsaa jirta. Eeyyen hin dhaabatinaa. Hin dhaabatinaa. Maammee kana ija isaa namni sodaan hin jiruudha. Ija isaan sodaatina hundi keessan iyyuu. Saaliyaa malee namni si sodaan hin jiru mana kooti. Wallaahi billaahi. Follow deebisaa. Lakkii dhiisan iyyuu yeroo natti ka'e. Ishi jedhaash. Laayif goolii keenya namni dha'uu dandeessan yoo jiraattan laayif goolii keenya namni dha'uu dandeessan. Ammallee ati enerjii haaraadhaan jirtu tikkii kana kanaaf akkasitti moqqettee taphattaa beektee nuti dadhabnee jirra waggaa iyyinee nuugameera. You are right. Sirrii jirta. Beektaa biyya keenya immoo enerjii haaraa wanti moqqi godhullee ni jira. Enerjii beektaa. Haaraa jammaruu qofa otoo hin taane wanni moqqi godhu jira. Kanatu rakkoo ta'e mallee. Nadide wallaahi giiftii siif kennuu jedhe. Ibboo. Ish amma gadhiisaa. Dhibba namni tokko dhibba. Please. Namni tokko dhibba. Dhaabatinaa. Please. Taayimingii. Ay Oromoo. Wallaahi. Wallaahi dhuguma mataan nama dhukkuba kun. Yaa'u yeroo qabaatanii yaada wanti godhamu hin jiru kaa biyya keenya rabbi nagaa haa godhu. Sanuma qofa gaafachuudha. Inni dhaabaa akka dhaabaatti wanti guddaan nageenya hawaasaati waan ta'eef akkasii dhaaba qofa godhinaa gorsa Muhammad isinii dabarsu fudhachuun dirqama. Isanni jababbaasu bicha laalinaa. Yeroo inni haasa'u haasaa isaa dhaggeeffadhaa. Haasaa keessa haasaan jira gatii ta'ennaan. Haasaa keessa haasaan jira beektu. Dhaaba qofa laalinaa yeroo inni gorsa dabarsu gorsa isaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Jedhi Muhammaditti nuufufi. Baay'ee asar galatoomii. Ati jalqabuman jedhee jira enerjii kana beektee wanti hunduu yeroo qabdi umrii dargagguma gaafa waggaa 16-17 qaqqabnu shamara kana yeroo agarree jenne beektee xiqqoo keessattuu shamara fuula diimattuu yookaan ammoo magaalas taatee jechuudha kan nama mammararu akka reetii kallaa duuba fiinnaa beektee xalayaa itti kennuudha. Namaan geessi itti nuu kenni jennee jechuudha. Makaraa argina jechuudha. Shamara wajjin dallaa jaraarra fudhan naannoof naa beektee enerjii haaraadha wayita sana jechuudha. Sii galaa jira miti. Tiiktookii kana jalqaba yeroo itti dhufnu wanti geemii kunis namatti ho'isaa namatti tolaa hin iyyina hin caraan na beektee waa hedduutu jira jalqaba yeroo jooyinii goonu. Booda garuu iyyinee baatirii isa guddaa gubnee amma sii xiqqoodhaan dalagaa jirra beektee. Hatamma isa guddaa sana hin gubne ammallee hanga gubduutti. Gaafa isa gubdee jettee akkuma keenya kana taata itti nuu jabaadhu. Kee kun amma nuti tolaa jiran mallee. Humna akka keetii kana osoo qabaannee itti dubbanne nuti tolaa. Inni geemii kaansel godhaa akseepti godhu maal jechuudha. Kaanselii kan godhaa jiru biyyaadha maali maqaan si nabu kaanseliin godhinii fi aktiif godhu. Yeroo tokko bara yoo akkanumatti cal jettee ilaaltu crime and media management namoonni hedduun hin beekani. Miidiyaa akka yakkaatittis warroonni fudhatan jiran hubannoo dhabiinsa irraa tarii jechaadha. Fakkeenyaaf maal sitti fakkaatee jedhe waan kana yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi pilaatfoormii YouTube jedhamu kana jechuudha. Har'a osoo hin taane bara 2016 yeroo baay'een deddeebi'ee irra dubbadha waan kana jechuudha. Bara 2016 banee jedhee sanbooda jechuudha. Yeroo sana keessatti qabsoo sirna TPLF wayyaanee wal qabatee uummanni keenya
xiyyeeffannoon isaanii guddaan jechuudha qabsoodhuma uummata kanarraan gochuu malee faayidaa dhuunfaatiif namoonni YouTube irratti yeroo waa kireet godhanu wanti inni hojjechaa jiru kun faayidaaf jedheeti malee hawaasaaf jedhee miti kan jedhu sammuu namaa keessatti waa uumama sii galee wanti ani miidiyaa irratti hojjedhu kamiyyuu sumunii dolchee tokko irraa argachuuf osoo hin taane akka sabaatti rakkoo biyya keessa jiru san explore gochuudha miidiyaa irratti ol baasuudha wanti guddaan jechuudha sii galee kanaaf YouTube waan jedhamu irraa dhiyeesseen Facebook immoo sumunii tokko siin kafalu sii galee bilaasha waan ta'eefi kontantiin hojjedhu san Facebook irratti maxxansa osoo TikTok hin dhufin jechuudha sii galee TikTok kanarra sargan dhufi geemii kanallee hin jaalladhu na beektati yeroo baay'ee waanuma faayidaadhaaf jedheen waa kana godha kanaan jedhu hin barbaadu jireenya koo keessatti yoon kana jedhu ani sooressa ta'e maallaqa jibbeeti miti eenyuyyuu maallaqni wayii karaa ittiin jenereet godhamu yoo argatee jedhe dalaguu danda'a sii galee rakkoon qabu garuu faayidaadhaaf jedhee kana gochaa jira akkanaan hin jenne namni akkanaan jedhu hin barbaadu jireenya koo keessatti YouTubein immoo yeroo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo ammaa keessatti akkuma addunyaattu jechuudha pilaatfoormii effektii guddaa uumuu danda'udha. Kireetaroonni jechuudha garaa sirbaatiin haa ta'uu amantaan haa ta'uu wantoota garaagaraa jechuudha YouTube irratti kan isaan stoor godhanii waan barbaadde YouTube irra sarchi gootee jechuudha beektee argachuu dandeessa. Akka mooliiti jechuudha beektee akka nama beektee maartii tokko galee waa bitatee ba'uu jechuudha YouTube yeroo ammaa irratti. Pilaatfoormii akkasii irratti immoo afaan keenyaan dhimma hawaasaa haa ta'uu yookaan ammoo wantoota haaraa kalaqa kee fuutee achirratti agarsiisuun just tokkoffaa akka hawaasaattis waa wayii gochaa jirta akka sabaattis lammaffaa irratti immoo fiikeetiifis itti fayyadamuu dandeessa. Pilaanii nan qaba garuu yeroo murtaawaa ta'e wayii kaayyadhee irratti hojjechuu irratti xiqqoo gama kiyyaanis wiiknasiin jira summee bi gara booda irratti ammoo fooyyaa jedheen yaada malee wantoota fakkeenyaaf biraafiksiis ta'ee hojiilee akkas ediitii gochuu wantoota garaagaraatti waan wal qabatu ofirra dabarsee namoota kaaniifuu waan gan danda'u nan tajaajila. Inshallah gara fuulduraatti garuu just pilaaniin qaba. As biratti maal seeti Mahammad dhugaa dubbachuuf akka saba keenyaatti hubannoo dhabiinsarraan waa'ee miidiyaadha. Ilaalchi hawaasni keenya qabu karaa negeetiif saayidiitti shifti ta'ee jira beektaa. Dhuguma dubbachuuf miira keessa jiru tokko baastee dubbachuun dandeettii si gaafata. Addunyaa tana irratti fakkeenyaaf yoo furanne world marketing irratti jechaadha mouse marketing jedhama. Dandeettii haasa'uudhaan waa dalaguu argite. Ajandaalee gurguddaa addunyaa kanaa wantoota kiriitii gatan keessa abilitii ittiin dubbachuu communication gochuu yaada wal jijjiiruu yaada fakkeenyaaf kallattiilee 3-4 wal jijjiiruu dandeessa bifa dubbachuutiin wal jijjiiruu dandeessa itti aansuudhaan immoo bifa barreeffamaatiin yaada dabarfachuu dandeessa bifa dubbisuutiin yaada dabarfachuu dandeessa bifa dhageeffachuutiin yaada dabarfachuu dandeessa kunniin amaloota communication yookaan yaada wal jijjiiruuti kanneen keessatti mootuu miidiyaan humni inni qabu waan biraa fakkeenya furannu OMN furachuu dandeenya gara Facebookaatiin hojiilee inni dalagi fakkeenyummaa furachuu dandeenya kanaaf namoonni hedduun hadhan tanatti si qeequu danda'anii si tuffachuu danda'anii kana cabsitee bahuudhaaf immoo obsi barbaachisa carraa argame kamiinuu haalli si mijaa'ee qofa osoo hin taane bakka haalli si mijoofnettis jechaadha dandeettii qabduun hojjetta taanaan gaaf tokko ammootu diriimiin kee dhugatti gaafa jijjiiramu jira jechaadha fakkeenyaaf ijoollee hedduu kan biyyoota adda addaa keessa jiran gaafa biyya jirru taalantii adda addaa wajjin qabnu haaskuulii elementarii dabalatee jechaadha ijoollee sanniin haadhallee bakkuma sanirra jiran hedduun isaanii jechaadha. Namoonni hedduun immoo taalantii isaanii san dhiisanii gara biraatti yeroo saayidii biraarra shifti ta'an ni argina sun immoo milkaa'insa hin ga'u jechaadha. Namni tokko waa sadii isa barbaachisa skill knowledge attitude jechaadha yesiraa baarii isaa afaan amaaraatiin jechaadha daran immoo na caalaa beekta waan kana jechaadha. Ilaalchi namni keenya yuutuubiif qabu fakkeenyaaf ilaalchi namni keenya feesbuuka peejiif qabu tiktuukiif qabu hammeenyummaa isaa qofa haasa hammeenyummaa isaa irra caala immoo faayidaa isaatu caala warroota guddatan. Fakkeenyaaf yaada tokko ibsachuudhaaf bar dandeettii yaada ibsachuu dandeettii qabaachuu dandeessa. Promooshinii adda addaa dalaguu dandeessa. Haadhaan tanatti nama sa'aatii dheeraa dalagurraa sa'aatii dheeraa dhaabbaturraa nama daqiiqa 2 promooshinii dalageettu tujjaarota addunyaa kanaati. Qabduu ijoollee naafa dhugaa dubbachuuf Oromoo naqa dubbanna yoo ta'e Oromoo isa durii osoo hin taane kan ammaa kun beekte waa biraa miti viidiyoo kontantii ati maxxansitee YouTube TikTok irratti maxxansitu laayikii gochuun akka waan akkaawuntii isaa keessaa maallaqa wayii fuudhuutti hin qusata beekte uummanni keenya baay'ee tokko beekte miira waliin haaffaa wayii qabna guddina waliin jaallannu beekamtii waliin jaallannu just like competitionii jechuudha dorgommii ani qofti haa caalu akka jaldeessaa fi booyyee ofuma qofaaf nyaatee fiiguu malee waliin wal guddisuu waan ati qabdu irrattis jajjabeessee akka itti fayyadamaa taatu si gochuu irratti aadaa fokkataa qabna dhugaa dubbachuuf nama miidiyaa irra jiru jechuudha. Kun haqan taajjabaa jirudha dhuunfaa kiyyatti jechuudha sii galee kan ammoo jechuudha hawaasa keessa jirta waan ta'eef irraa fagaachuu hin dandeessu. Dirqama kana obsitee wajjin jiraachuun carraa ta'a jechuudha.
Fakkeenya mudannoon kun na mudateera ana karam tokkotti immoo sirriitti wal beekna waan taateef hiriyoonni kiyya hedduun isaanii maatii kiyyaa miti YouTube chaanaalii ofirannee peejii kiyya followers miti ijoolleen hedduun isaanii inaaftummaa miirri inaaftummaa tokko tokko irraa mul'ata garuu immoo social media kan fayyadamnu faayidaa dhuunfaatii miti. Darbee miirota akkasiisantu mul'ata namoota akkasiisanis amman dandeenye gorsa maaliif fakkeenyaaf ana akka nam tokkotti YouTube irrattis haa ta'u miidiyaalee Oromoo yaamicha naa godhan hedduu jira. Garuu mootu kaayoon kiyyaa xiqqeen irraa jalqabee waanuma sanaa wal qabatu. Wallaahi waan si dhibu kun amma suma irra jira waan si dhibu kun amma emmi jedha already kun creative kan jettu kana si kana argaa jirta already design kan ofuma kootiif create gochaa jira go creative kan jettu kana jechuudha karaa YouTube waan kanaan dhufuudhaaf hin deemaa jira inshallah design kanarra jira ni yaadatta taanamuu 2018 gorsaan ture waa'ee kanarratti ni yaadatta designer irratti akka malee dandeettiin qabda fakkeenyaaf namman designer and architecture irratti hangan tokko barachuutti jira online beekta baay'ee barbaachisaadha diinagdeen ni suta barumsi garuu yoomiyyuu si fayyada waan taateef taalantii qabda immoo itti fayyadamuun si qofaa miti dhaloota kanaafis waan fayyadu qabda jechaadha especially waa afur qabaachuu danda'u qabna namni keenya irra taalantii adda addaa qabaachuu danda'u qabna addunyaa kanarratti garam deemaa jirti addunyaan tuni digital marketingii keessa galtee jirti humna miidiyaa arguu danda'u qabna humna miidiyaa kana immoo dhaloonni kun keessattuu dubartoonni mana arabaa keessa hojjetanu maashinii adda addaallee maashinii kan shunkurtii muru kan maal godhu kana bicha beeksisuun birrii baay'ee hojjechuu dandeessu birrii baay'ee ammana hin jedhamne jechuudha yeroo baay'ee qophaa taa'ee nan dubbadha beektaa namoonni 10-15 ta'anii na dhaggeeffataniidhuma baay'ee gaariidha yaada gaariidha jedhamaniidhuma deemu garuu namni itti fayyadamuu danda'a jiru hin jiru amma adda yuutuubii itti fayyadamuudhaaf ati wanti si barbaachisu yuutuubii irra galtee bicha yuutuubii akkamittiin banadhaa akkamittiin qarshiitti hojjedha itti barreessu bicha afaan oromootiin illee ta'u viidiyoo sii dhufaa akkatti yuutuubii banattu laalta akkaataatti hojjettu yuutuubuu marraa baratta barumsa biraa hin barbaaduu jechuudha kanaafuu as biratti waan cabsuu qabuu danda'utu jira sodaa namaa cabsuu danda'u qabda sodaa namaa hoggaan jedhu karaa sirrii irratti karaa positive awareness ta'e irratti nama sodaachuu danda'u qabdu yeroo ammaa kanatti namni keenya ati dandeettii mul'ataa qabaanna mul'ata wayii sirratti arginaan dhagumaan si darbatan dhagaasaa isaanii sana mootu qorrisiiftee itti fayyadamuu danda'u qabda yoo kana hin taane immoo bakka barbaadu san ga'uu hin dandeessu namni keenya irra hedduu waan guddaa hojjete san dagatee waan xiqqoo saniin mataa keessa cabsuu barbaada waan taateef irra hedduu yuutuubara ta'uun social media fayyadamuun kee akka waan yakkaatti ilaalan jechaadha kan immootu dhawaata keessanii jijjiirama yeetii yaada akka nam tokkotti jechaadha mudannoolee gurguddoon qaba nama fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatti waa hedduus argeen jira waan hedduu dubbachuun barbaadu waan taateef jechaadha walumaa galatti wanti jechuun barbaadu galatoomi wallaahi madda walaabu yaada ajaa'ibaati yaada gaariidha Muhammad immoo yaada qabutti dabali itti fufi mammee Laali Oromoon kun maal gootitti fakkaata yeroo baay'ee nama taajjabaa sii galee nama ija jabaatee gadiitti bahe malee namni kun akkana waa godhaa akkas waa godhaa jedhee ka'ee jechuudha waan poozitiivii ta'e siif eega jettee gonkumaa Oromoo irraan eegin ati fixittettee giggimmettee Oromoo irratti gadhuftee isumarra si qomataa jirutu deebii harka sii baata sii galee harka sii rukuta leenca kenna goota kenna hayyuu kenna sii jedha sii galee ati gaafa fixittetti tokko komentii irratti akkana jette arraba gadi yaasaa gadi baatii jechuuf deemtu lakkii nuti akkas jedhaan jiru gonkumaa wanti isin nu beeka qabdanu fuula keessan waraabdanii maaliif gadhiistu isin fuula keessan wanti isin waraabdanii gadhiistan hin jiru kan isin hojjettan sagalee keessan qofaani sagalee keessan qofa fayyadamtanii nama jecha akkasii jedheef deebiinan deebisuu fi arrabni kan baafamu tarii tiktookii irratti ta'a malee yuutuubii irratti namni dandeettii godha malee arraba baasuudha pooloo isin dhaggeeffattee kanaafuu tiktookii yuutuubii irratti dandeettii kee hordofeeti namni kun waan hin barbaadu hojjeta yookaan ammoo barnoota wayiin irraa argadha jedhee fooloo si godha malee ati qofaa kee yoo akka maraataa arraba miti deemee ilaalu hin jiru sii galee dirqama ati waan namni hojjetu barbaadu hojjechuu qabda jechuudha akka gabayaati jechuudha yuutuubiin oomishuma barbaadu dhufee sirraa bitatanii waan barbaadu sirraa eeggatu. Taaptaabiin dhaabatee jira please. Obboleewwan ayyee. Ani banuu wallaalee hojjechuu fedha qabaa please naa banaa sabrinaan kana baale taaptaabii kana dhaabina taaptaabiin dhaabatina nabii ati
Yeah. You are right. Dubbisaanii deeman kiriyyeen Tikikili. dubbisaanii. Tikikiliidha madda walaabuu. Barnoota barachuudhaa fi garee itti dabalamaa haala ittiin barattanu achirraa fudhattu jechuudha. Garee sanallee piroofaayilii kee jala tiiktookii jala kaa'uuf hin dhiisin. Namoonni barbaadanu namoonni itti seenuu barbaadanu ni jiraata ta'a. Kan baasanii dubbachuu hin dandeenye. Okay? Bareedaadha. Maal seete dhimmichi baay'ee salphaadha. Namoota bakka danda'uun taalantii qaburraa hojjetee bakka dandeettii qaburratti hojii isaa moggatti yoo dalage ofis fayyadee sabas fayyaduu danda'a jechaadha. Of duratti immoo jaalannee osoo hin taane sooshaal miidiyaan dhiibbaa inni hawaasa irra geessu, dhiibbaa inni dinagdee irra geessu, siyaasa irra geessu, barnoota irratti amantaa irra geessu tilmaamuun nu dhibu waan hundaaf galatooma. Galatooma mu'e. Hedduu isin dinqisiifadha. Amma akkuma argaa jirtu kana sooftiweerii istiriim yaaddii irratti ijoollee hirmaachaa jiranidha. Anis asumaan laaptooppiin gargaaraa jira jechaadha. Maaliif yeroo tokko haala kanaan yoo wal gargaarre gaarii dhayeetiin amanachaa sammuu kiyyatte jechaadha. Isheen nan beekti yookaan inni nan beeku kan gargaaraa jiru kun jechaadha. Onlaayin irratti laaptooppiin gargaaraa jira jechaadha. Dirqamni Oromummaa kana Oromummaan mallaqa qofa olii kennuu miti. Taalantii qabduun dandeettii qabdu wal cinaa dhaabbachuudha. Kanadha. Qeerroon Oromiyaa yeroo akkanatti ammoo walitti dhufnee haasofnu gar tokkoon muuxannoo adda addaa walirraa arganna. Indirect immootu warroota brain wash ta'an namoota akka isaniinis kakka'umsa akka godhatan gochuu keessatti qooda guddaa qaba. Inshallah. Akkasi wallahi madoolaa keessaan illee wal qunnamnaa wal dubbifnaa. Asaad faamilii nabiyaat dubbanne garuu erga silaati. Maali aktam nu qaanfatte moo? Dhaggeeffachaa jira. Moo abbaa manaa jala dubbachuun safuu Follow sin godheera naa deebisaa. Adda walaabuu. Na sodaatti dubbachuu dhiifte miti. Waa'ee yuutuubii irratti wannan sin dubbadhuun qabaa. yuutuubii baneeraa. Ana sodaatti dubbachuu dhiifte miti. Waan beeknurraa wal gargaarraa inbox na dubbisi hamma beeknurraa wal jabeessu. Tolee 250 darbeera. Waliin haasofnaa Kiingilaa Villeejiraa wanna yuutuubii irratti baay'ee waliin mari'anna. Wanna waliin mari'annu qabna. Garee umnee waliin mari'anna. Toondaa. Wajjin jira shira wajjin jira ijoolleen keenya waa jabeessinu ijoollee kaleessa keessaa 2016 2017 yeroo gaarii naaf 18 19 battanamnee bakka akkuma kanatti battanamnee thank you galatoom ulfaadhu ulfaadhu.